Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kootii ani nagaa kootii jecha viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe CapCut irratti akkaataa edit gochuu dandeenyudha. Waliin ilaalla jechuudha. Na waliin tura. Egaa kana dura waa'ee CapCut hanga ta'e ilaallee turre. Video editingiin akkaataa irratti hojjetamu ilaalaa turre. CapCut keenya erga haala kanaan banannee booda import kan jedhu kana tuqna jechuudha. Sana booda karaa desktopii nu geessa. Sana booda wanta nuti edit godhachuu barbaanne san ni fudhanna jechuudha. Fakkeenyaaf ishee kana fudhadheera jechuudhaani. Ergan drag godhee booda xiqqoo biizii ta'a. Sana booddee reeshoo asitti kennuufii ni dandeenya jechuudha. YouTube yoo ta'e 16:9 TikTokii dhaaf immoo 9:16 jechuudha. TikTokii dhaaf ni fila. Garuu xiqqoo narraa fagaata normaal gochuudhaan fayyadame jechuudha. Sana booda har'a nuti ilaallu istikarii fi effektii kana ilaalla jechuudha. Istikarii kana erga kilik goone booda pikcharoota adda addaa keessatti arganna jechuudha. Pikcharoota kan itti fayyadamnu sin jira, itti fayyadamne sin jira. Nuuf ta'a kan jennu as keessaa fudhachuudhaan itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenya ishee kana osoon fudhee isheen kun qastiidha jechuudha. Yeroo baay'ee argisiistuudha. Neetworkii jabaa barbaada yeroo baay'ee. Haala kanaan drag goone jechuudha. Iddoo barbaannu sanarratti siksuus ni dandeenya jechuudha. Iddoo barbaannu sanarratti yookaan haala kanaan iddoo barbaannu sanarratti argisiisuudhaaf nuuf fayyada jechuudha. Haaluma kanaan isheen kunis akkasuma jechuudha. Haala kanaan drag gochuudhaan iddoo kana teechisnee itti fayyadamna jechuudha. Inni kan biraa immoo emoojii ni jira.
neetworkii baay'ee barbaada waan ta'eef xiqqoo nanaanna'a. Akkasuma haala kanaan kanas haala kanaan fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan ishee kana immoo delete gochuu ni dandeenya jechuudha. Sana booddee ishee kana haala kanaan wal cinaa deemsisuu ni dandeenya jechuudha. Baay'eetu jira jechuudha. Gosa baay'ee jira. Isin filachuu ni dandeessu. Iddoo itti argamu ilaaluuf jecha malee isin wanta barbaaddan asirraa fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Akkasuma kun jira jechuudha. Baay'ee jira. Neetworkiin koo xiqqoo wifi'n aktiivii miti na hojjechaa hin jiru. Sana booddee itti aansuudhaan immoo effect an jedhu kana ilaalla jechuudha. Egaa effect kana keessa erga seennee booda body effect kan erga tuqnee booda trading kan jedhu jira. Kana keessa egaa piikcharoota baay'eetu jira jechuudha. Haan nuti edit gochuu barbaannu. Fakkeenya funny face ni jira. Funny face kana haala kanaan kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Viidiyoos osoo ta'ee haaluma kanaan isheen kun footoo waan taateef haasa'uu ni danda'a jechuudha. Isa kanas yoo barbaaddan gorilla face ni jira. Selfie ni jira. Sana booda backgroundiin akkasuma backgroundii jijjiiruu yoo barbaanne haala kanaan backgroundii isaas hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Plain hin taane
ishii kanas haala kanaan dhoksuu yoo barbaanne haala kanaan akkasitti teessisuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan isin wanta as keessa barbaadan dubbistanii imeejii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan wanta barbaadan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Istirookiis gochuu yeroo barbaadan istirookiis akkas haala kanaan istirook godhachuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo hojjettan ani yeroodhaaf footoo irratti isinitti argisiise. Faaniin tun wanta jirtuuf baay'ee mul'isaa hin jiru. Haala kanaan wanna barbaadan irratti hojjechuudhaan viidiyoo keessan bareeffachuu ni dandeessu jechuudha. Istiikarii kana keessa waa baay'eetu jira. Istiikarii kana keessa isin ilaaltanii neetworkiin wanta na dideef xiqqoo as keessaa wanna barbaadan filachuudhaan viidiyoo keessan bareeffachuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan immoo xiqqeessuus guddisuus ni dandeessu. Aayikanii keessan viidiyoodhaanis yoo barbaadan aayikaniin haala kanaan viidiyoodhaan taa'eera. Haala kanaan kan barbaadanitti jijjiiruu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo isin hojjettan irratti haala kanaan yeroo fayyadamtan yeroo baay'ee wanti isin gargaaru iddoo isin barbaadan san milikkita itti godhachuu ni dandeessu jechuudha.
Fakkeenya laayikii yoon barbaade daawunlood naan taane daawunloodiingiidha. Iddoo kana ficcisiisuu qabdu jechuudha. Ani amma daawunlood naan taane jechuudha inni kuni. Laayivis yoo barbaadan akkasuma laayivii yeroo seentan isa kana piroofaayil piikcharii godhachuu ni dandeessu jechuudha. Guddistanii riikaardii akkasuma wanta adda addaatiin as keessaa milikkita fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Haala kana as keessaa fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan teessifachuu ni dandeenya jechuudha. Neetworkiin xiqqoo na rakkiseera waan ta'eef kana caala turuu yeroo isin jalaa gubuu hin barbaadu. Viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Hanga viidiyoo itti aanuun walitti deebinutti nagaan naa turaa.